Ashamaa kabajamtoota hordoftoota chaanalaa Sulxeemaan App warroonni haaraa taatanii gama chaanala kanaa dhufaa jiraattan sabiskiraayib gochuudhaan maatii chaanalaa Sulxeemaan Appitti dabalamaa isiniin jechaatiin gamanumaan gama asoosama gabaabaa seenaa dhugaa irratti kan hundaa'e jaalala onlaayinii irraa jaalala qilleensa irraa kan jedhutti isiniif darbaa hamma xumura qophii kootti nafaana turaan affeerraa kooti. Godina Lixa Shawaa aanaa Calliyaa ganda qotee bulaa walqixxummaa Tulluu Maraa jedhamtu keessattan dhaladhee guddadha. Ani mucaa baadiyyaa dhugaa dubbachuuf garuu muudiin koo kan ijoollee magaalaatii olidha. Fireendii ofiin jajinaan jechuu dandeessan ani garuu dhugaa qabatamaan sitti hime. Yoosiif liqimfamuu didee bishaaniin liqimsi. Ani maatii koof mucaa lammaffaadha. Maatiin koo hedduu na jaalatu. Ta'us jireenya mucaa baadiyyaa tokko dabarseera. Ooyiruu deemee horii tiksee laga bu'ee bishaan waraabee yeroo harmeen gabaa galtu buna danfisee eega. Gooda deemee qoraan funaanee baay'izawee gaafan qoraan funaanee galuu wannaan argadhu ana qofatu beeka. Oon gochaa jecha kana kan beekutu beeka. Namni hundi hin beeku. Maalumaafuu sittan himaa oon gochachuun kan yeroo biddeen tolfamu dursanii tolchanidha. Achumaan akka eeleen itti hoo'ee ilaaluuf. Eegaa haala kanaan hunda keessa darbee umriin koo waggaa 6 gaafa guutuu gara dirree waraanaa deemee rasaasa koo qalamaa yookaan bireedhaan diina koo isa jalqabaa wallaalummaa waraanuuf yoo nasiif hin gallee barnoota koo kutaa tokkoffaa jalqabee siin jechuufani. Abeet tapha yeroo sanaa laayivii bara elementarii hafee ofumaa yuunivarsiitii jedhu malee wal arginee ijoolleedhaan taphachaa wal ariinee harcumee wal cagadaa koffisnee awwaaraan wal liqaa kam sinitti himee kam dhiisuu. Yeroo sana akka mana barumsaa keenyatti yeroo hiriirree alaabaa yaabsisnu fuuldura kan dhaabbatu anaadha. Xiqqoon anaa gadii mana barnootaa sana keessa hin jiru. Maal sitti himaa atuu ni beektaatii ilmi baadiyyaa tokko kan inni kutaa tokko galuu eega wanta san biqilcheeti. Moo yaasi qaata maalitti yaadde? Ani isaa ati yaadde sana yaadee jechuu barbaade miti. Ani garuu dhaladhee waggaa 6tti wannan mana barnootaa galeef isa keessa hin jiru. Dhugaa haasa'uuf warri dareedhaan yookaan kutaa barnootaan na caalan harma guusuuf as fidan jedhanii natti qoosu. Dhugaa isaanitti fakkaatas. Haaluma kanaan barnoota koo haala bareedaa ta'een hordofuu jalqabe. Yeroo siin jedhu guyyatti waytii 6 hin gubu. Sanuma keessaa garuu homaa hin jedhu. Eega daree kutaa keessaa cimas yoon jedhamu baadhee dadhabaas jedhamee hamatamu garuu osoo gaaf tokko daree kootii 1 hanga 3 ba'ee hin badhaafamin barnoota koo hanga xumuraa kutaa 8ffaatti xumure. Eegaa amma kunoo kutaa 9 geenyeerraa si'achi daa'ima miti garuu. Ammas kanan sitti himu yoo jiraate xiqqoo anaa gadii kilaasii keenya keessa hin jiru. Yeroo hiriyoonni koo chiikii xabbasan manatti galeenan boqqoolloo xabbasa. Sababbiin isaas chiikonni daree keenyaa haadha naaf ta'uu malu jedheen baay'ee sodaachaan ture. Baay'ee narra gurguddatus. An sila xiqqaa ta'eef dubartoonni akka daa'ima isaaniitti na ilaalu. Barnoonni haayiskuulii hanga elementariis yoo gahuu baate yoo namatti tola. Garuu ni ulfata. Keessumaa gaafa barsiisaan keemistirii kilaasii galummoo dhugaa wannan biyya Ingiliz deeme natti fakkaata. Dogoggoreellee afaan Oromoo hin dubbatumu. Eccii callisee dhumaan rafaa deeksittee hirkadheen. Yeroo sanatti isaaf jettee ani jaaladhu yoo jiraate
ispoortii qofaas isaayyuu daretti barannoo osoo hin taane isa piraaktikaalii dirretti yaanee wal areenuudha. Egaa haaluma kanaan keessa dabarree gara kutaa 10ffaatti ceenee kutaa 10ffaas eegallee jirra. Fireendiin kan si dhibu ani hanga ammaa bilbila dhuunfaa koo harka irraa hin qabuun nan dhibu. Silaa ijoolleen ammaa kutaa 4tti yeroo mana barumsaa deemsu yeroo barnootaaf geessu bilbila naaf bittan malee mana barnootaa ani hin deemu jetti. Ani garuu barataa 10ffaa ta'eetiin bilbila osoo hin qabaatin jaalallee tokkos osoo hin qabaatin jaalalli reef keessa kootti biqilaa jira natti fakkaata. Garuu kutaa 10ffaa keesseenee jira. Tolee kabajamtoota hordoftoota koo asoosamni gabaabaan kun itti fufaa yaada keessaniif koomentii jalatti naaf qoodaatiin jajjabinna naaf ta'a. Koomentii keessan naaf qoodaa. Akkuma beekamu warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan seenaa sabiskiraayib gochuudhaan warroonni qaqqaaliin maatii chaanala Sulxee Manaampee warri taatan laayikii fi sheerii itti roobsuudhaan hiriyoota keessan biraan gahan affeerraa kooti. Hanganumatti asoosama kutaatti anuun ammoo walitti deebinutti biyya nagaa iddoo nagaa jiraadhaa isiniin jedha. Baay'ee fayyaa naa ta'a.